Nageenyi waaqaa isiniif haa ta'u. Karaa tajaajila abdii dhugaatiin har'atu dubbii waaqaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Dubbii gooftaa keenyaa dhaga'uudhaan, namaaf sheerii gochuudhaan, namoonni akka dubbii waaqayyootiin jajjabaatan, namoonni wangeelan dhaga'an immoo akka dhagaan taasisuu akka dandeessan jaalala gooftaatiin si yaadachiisuun barbaada. Akkuma kanaan dura irratti dubbachaa ture si yaadachiisuuf ergaa karaa warra Qolaasiyees boqonnaa tokko waliin barachaa jirra. Har'as kutaa macaafa qulqulluu kanarraa isuma irratti deebi'ee dubbadha. Yeroo darbe lakkoofsa tokko, lakkoofsa 2 haga 3 haga 4 dubbanneerra. Har'a immoo lakkoofsa 5 haga 8 waan jiru irratti dubbachuuf yaala. Lakkoofsa bal'aadha garuu yaada isaa waan gurguddaa keessaa kaasee waan tokko dubbachuu yaala. Waaqayyoon isinitti isin dubbata jedhee yaada. Hafuurri qulqulluu nama gargaara. Namni dubbataa waaqayyoon jireenya namaa jijjiira. Namni yaadaa waaqayyoon fiixa baasa. Namni akka namaatti hojjetaa waaqayyoon gaafa nama keessatti hojjetu. Waaqayyoon gaafa nama keessatti akka dubbii waaqayyoo ija godhatu, hundee godhatu, jijjiirama fidu waaqayyoon eeyyamu. Waaqayyoon hojjetu jireenya namaa jijjiirama. Dukkanatu ifatti ba'a. Wangeelli jireenya namaa jijjiira. Wangeelli jireenya namaa dukkana keessaa baasa. Wangeelli abdii namatti hora. Abdii kufee kaasa. Nama du'e kaasa. Nama dukkana keessa jiru gara ifaatti baasa. Saba, biyya, jenereeshinii hundayyuu waaqayyoon karaa wangeelatiin jireenya namaa jijjiira. Kanaaf lakkoofsa 5 irraa jalqabeen har'a kanarratti dubbachuudhaaf yaala. Wanni dubbadhu kun hundumtuu namarraa dhageenya miti, waaqarraa dhageenya. Namatu dubbate miti, waaqa dubbate. Nama waaqatu barreesse, hafuura qulqulluun barreesse, hafuura qulqulluutu dubbate. Har'as hafuura qulqulluun dubbanna, hafuura qulqulluun dhagaa, jireenya keessan hafuurri qulqulluun hin jijjiira. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa 4 kanaan dura si yaadachiisuudhaaf akkamitti akka fayyitan, karaa hafuura qulqulluutiin jireenyi keessan akkamitti akka jijjiirame, akkamitti akka waaqayyoon isin qulqulleesse, waa'ee kanaa immoo hin galateeffannaa jedha. Lakkoofsi 5 maal jedha? Kana gochuu keessaniinis sababa abdiin waaqarraa isinii kennameef jiruuf waa'ee abdii kanaa duraan dursinee wangeela dhugaa irraa dhageessaniirtu. Duraan dursitanii wangeela dhugaa irraa dhageessaniirtu. Maal dhageessaniirtu? Abdii waaqayyoon isinii kennu kana dhageessaniirtu. Kanaaf wangeelli keenya wangeela abdiin irraa argamudha. Kana gochuu keessaniin sababii abdii waaqarraa isinii kennamuuf. Tokkoffaa abdii waaqatu kenna. Lammaffaa abdiin kan dhufu waaqarraayi. Namoonni immoo waaqayyo amanuudhaan, wangeela amanuudhaan amantaa godhatu, jireenya godhatu, bara godhatu, jijjiirama argatu. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Namoonni yeroo wangeela hin dhagahin jireenya isaanii jijjiiramuu hin danda'u. Wangeelli jireenya namaa jijjiira. Namatu jijjiira miti. Seena jijjiira miti. Beekumsa namaa jijjiiraa miti. Haala namaa jijjiiraa miti. Fellowship keessa nu jiru jijjiiraa miti. Waaqayyotu jireenya namaa karaa abdii namaa kennuun amantaadhaan waaqayyoon jireenya namaa jijjiira. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf dubbii waaqayyo warra Qolaasiyees kana akkuma kanaan dura dubbadhe warra Giriik irraa dhuftan, warra Yihuudaa irraa dhuftan karaa adda addaatiin daaqichi bitaa mirgatti deemuun kun isin gidduutti dhaga'ama. Ani ijaan isin hin argine nama amanamaa namni waaqayyo isinirraa ergaa kana nu fideera. Hafuurri qulqulluun nutti himeera akka lakkoofsa 8tti. Kanaaf isini kana gochuu keessaniin sababii abdii waaqayyo irraa isinii kennamee jiruuf waa'ee abdii kanaa duraan dursitanii wangeela dhugaa dhageessaniirtu, hubattaniirtu, jireenya keessa wangeela jijjiireera. Kanaaf jireenya namaa kan jijjiiramuu danda'u wangeela irraayi. Wangeela immoo kan dhageenyu waaqarraayi. Waaqarraa wangeela yeroo dhageenyu, waaqayyoon amantaa yeroo nuu kennu, amantaan keenya waaqarratti ta'uudhaan karaa amantaati waaqayyoon jireenya namaa jijjiira. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf amantaan amantootaa jireenya fida yeroo jedhamu amantaa namaa otoo hin ta'in, waan namni itti amane otoo hin ta'in, yookaan immoo namatu godha otoo hin ta'in, wanna irratti amannetu, wanna irraa amannetu, wanna beeknetu jireenya namaa jijjiira. Inni immoo wangeela. Abdiin namaa wangeela. Wangeela fayyina kenna. Wangeela jireenya kenna. Macaafa Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 2 gaafa ilaaltanii akkas jedha. Karaa isaa ayyaana amma mi'eeffachaa jirru kanatti amantanii dhiyaachuu arganneera. Abdii ulfinaa waaqayyo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan himna. Abdii keenya kana
nageenya waaqayyoon nu kenne kana, ayyaana nu kenne kana, abdii ulfinaa, abdii duwwaa otoo hin ta'in abdii ulfinaa kana waaqayyo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan hin himna malee hin dhoksinu, dubatti illee yaanu, waan biraan goonu hin himna malee gadi baanee jedha wangeelli irra dubbatu. Kanaaf abdii waaqayyoon nu kenne abdii ulfinaati, abdii jireenyaati. Yeroo baay'ee namoonni kana hubachuudha baay'ee rakkan. Kanaaf waaqayyoon karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos araarri inni fide, jireenyi inni fide abdii. Abdiin kun immoo karaa amantaatiin kan dhufe ta'uusaa hima. Isin abdii argattaniirtu. Abdiin kun karaa wangeelaa isa dhageessanidha. Wangeelli kun jireenya keessan jijjiire. Waan sadii wangeela keessaa yeroo oduu gaarii dhageenyu, yeroo wangeela irraa oduu gaarii good news gaafa dhageenyu, namni yeroo odeeffannaa yookaan oduu gaarii gaafa dhaga'u, waan sadii jireenya namaa keessatti ta'a akka dubbii wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'e. Waan sadii walitti qabee isinitti haa dubbadhu. Akkuma asirraa laallee wangeela yeroo jennu afaan warra Girikootaatiin good news yookaan immoo oduu gammachuu, oduu nageenyaa, oduu fayyinaa jechuudha. Waan gara biraa miti wangeelli. Kanaaf waan kana keessaa waan sadii wangeela kana keessaa hubachuu dandeenya jedhee yaada. Tokkoffaa wangeela gaafa dhageenyu seexana irratti olaantummaa karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin argan. Victory over the Satan. Seexana irratti maal arganna? Olaantummaa arganna. Moo'icha arganna karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Nutu seexana mo'a miti. Namatu mo'a. Maalummaa keenya mo'a miti. Amantaan nun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti godhanne, amantaan keenya kun mataa isaatti otoo hin ta'in gooftaan keenya karaa amantaa keenyatiin seexana irratti olaantummaa akka qabaannu nu godha. Namoonni yeroo baay'ee olaantummaa seexana irratti qabaachuu barbaadu. Karaa teeknikii adda addaatiin, beekumsa adda addaatiin, dandeettii adda addaatiin kun hundumtuu fi dhabuu hin danda'u. Maaliif seexana irratti olaantummaa qabaachuudhaaf seexanni beekumsa guddaa kan qabu, malaakii waaqayyoon uume kan ture, cubbuudhaan karaa hidhaatti kan darbame, istiraateejii yaada gurguddaa harkaa kan qabu, garuu hidhaa waaqayyoo keessa yookaan immoo harka waaqayyoo keessa kan jiru, waaqayyo karaa barbaadetti isa ofuu kan danda'u, karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin garuu isa mo'uu dandeenyaa jedha. Maaliif waa Kiristoos seexana mo'uu danda'a? Ganaa mo'aa otoo hin ta'in isa mo'eera. Waaqayyo waa hunda mo'uudha. Yaada seexanaa, yaada namaa, yaada waa hundumaa mo'uu kan danda'u, waa hunda uumeera, waa hunda irratti aangoo kan qabudha. Kanaaf seexana irratti olaantummaa kan qabu waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo amannu olaantummaa seexana irratti qabaannaa jechuudha. Dubbii waaqayyo maal jedha waa'ee kanarratti? Asuma caafa Qolaasiyees boqonnaa 2:15 gaafa laaltanii fannoo san irrattis Kiristoos warra qilleensa irratti gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphina isaanii agarsiise. Warra qilleensa irratti hojjetan, warra olaantummaa qaban, warra aangoo qaban, warra hafuuraan hojjetan kana hojii seexanoota ergamoota isaa kana hunduma maal godhe? Duwwaatti isaan hambisee bakkeetti isaan mul'isee salphina isaanii agarsiise. Kanaaf waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin seexana irratti olaantummaadhaan akka jiraatu amantaa kiristaanaaf kenne waaqayyoon isa guddaa kana jechuudha. Akkanumatti ol kaanee seexana moona miti. Ilmi waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seexana salphiseera. Isa irratti fannoo irratti. Fannoo isa irratti Kiristoos fannifame irratti maaltu ta'e? Seexana salphate. Seexanatu duwwaa ta'e. Seexanatu waa hundumsaa as ba'e. Bakkeetti mul'ate. Isa kana waaqayyoon mul'inaan immoo agarsiise. Kanaaf Kiristoositti gaafa amannu jireenyi seexanni dhoksee namarratti hojjechuu barbaadu. Jireenya namaa irratti hojjechuu barbaadu. Nama dabsuu barbaadu. Waldaa qooduu barbaadu. Kiristaanota abdii keessaa xixiqqeessuu barbaadu kana fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos irratti maaltu mo'ame? Seexanatu mo'ame. Loltuu isaa guututu mo'ame. Loltuu isaatu hundatu salphate. Duwwaa isaan dhaabe. Duwwaa dhaabuu miti gadi baatee isaan mul'ise. Isaan agarsiise. Kanaaf du'a irratti gooftaan keenya maanoo seexana irratti olaantummaa akka qabaannu nu godha karaa amantaa keenyatiin. Kanaaf ergaa warra Qolaasiyees kuni abdii waaqayyoon sinii kenne olaantummaa seexana irratti akka qabaattanidha. Bara kana yeroo tokko namoonni seexana sababeeffachuudhaan cubbuu hojjenne seexanatu akkas nu godhe seexanatu akkas nu godhe jechuu barbaadu. Seexanni fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti mo'ameera. Duwwaatti hafeera. Duwwaa isaa hambiseera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf
isa duwwaatti hafe kana isa salphini isaa bakkee irratti bahee mul'ifame kana bakka hunda irratti lallabame kana isaaf olaantummaan hin ta'u olaantummaan fannoo irratti mo'ameera. Kanaaf karaa amantaa keenyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu kennan seexana irratti olaantummaa qabna. Ergaa yookaan lallaba ergaa warra yookaan immoo macaafa ergaa Yohaannis irratti inni isin keessa jiru addunyaa caala. Inni isin keessa jiru addunyaa caala. Seexana caala. Jinnii caala. Loltuusaa caala. Daba caala. Cubbuu caala. Dukkana caala jechuusaa. Kanaaf yeroo baay'ee waan nu keessa jiru irraanfachuudhaan waan Waaqayyoon mul'ise kana irraanfachuudhaan fannoo irratti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaa ol bahee fannifame miti. Namummaa isaatiin ol bahee fannifame. Wanni biraa wanni isa wajjin fannifame hin jiru. Cubbuu keenyaaf kan fannifame. Cubbuu keenyaaf gatii kan baase isa duwwaa. Isarratti isa wajjin garuu kan fannifame waan baay'eedha. Fannoo kanarratti seexanatu salphate. Seexanatu duwwaa hafe. Seexanatu gadi bahee mul'ifame. Seexanatu injifannoon isarratti argame. Kanaaf seexanni kanaan booda injifannoo nama garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amanee jiruuf olaantummaan qabu jechuusaati. Inni tokko kana dubbachuu dandeenya. Kanaaf warra Qolaasiyees kanaan abdii Waaqayyo isiniif kenneef jiraachuuf Waaqayyoon isinii kenne kanaaf isa immoo karaa wangeelaa waan dhageessan kanaan warra jaroota kanatti dubbachaa jiru. Ulfinni Waaqayyoo taa'u. Kanaaf seexana irratti olaantummaa qabaachuu danda'a namni gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amane. Sababni isaa maali? Gooftatu seexana fannoo irratti ol ba'uudhaan mo'e waan ta'eef viktirii qabnaa jechuudha. Olaantummaa qabnaa jechuudha seexana irratti karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ergaa Phexros jalqabaa boqonnaa 1:3-5 ilaaluu dandeessu. Roomee boqonnaa 1:1 ilaaluu dandeessu. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyinni inni kenne kun fannoo irratti inni wanni taasise kun seexana irratti olaantummaa akka qabaatu. Inni immoo jireenya keenya karaa irraa akka bu'u, jireenya keenya dukkana keessaa akka ba'u isa ittiin godhedha. Ulfinni isaa faata. Inni lammataa kan jechuu dandeenyu karaa Waaqayyoon abdiin nuu kenne. Karaa wangeelaa abdiin nu dhageenye tokko inni gara biraa maali? Cubburratti olaantummaa akka qabaanu nu godhe. Victory over the sin. Cubburratti olaantummaa akka qabaanu nu godhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Amantaan isarratti qabnu maal akka nu godhe? Wangeela isa dhageenye isarraa dhageenye maal godhe? Si warra Qolaasiyees dhaggeeffadhaa. Hubadhaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wanni isinii godhe dhaggeeffadhaa. Hubadhaa. Cubburratti olaantummaa akka qabaattan isin godheera. Isin cubbuudhaa oli. Cubbuun isin irratti injifannoo hin qabu. Wangeelli isin dhageessan. Oduu gaariin isin dhageessan. Gunni isin dhageessan. Gammachuun abdii Waaqayyoon isinii kenne cubburratti olaantummaa akka qabaattu isin godha. Har'allee jireenya keenya irratti cubbuun olaantummaa qabaachuun irra jiraata. Of course cubbuudhaan hin dogoggorra karaarraa hin baana. Overall garuu nama cubbuu keessa jiraatu. Nama cubbuudhaan yeroo hunda poosasdi taanee cubbuu galgalaa ganama ittiin baanee galu ta'uun irra jiraatu. Amanaan tokko namni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beeku tokko. Maaliif? Cubbuun garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal ta'eera? Injifatameera. Fannoo irratti du'a duwwaa miti kan injifatan. Seexana duwwaa miti kan injifatan. Cubbuun injifatameera. Namni Kiristoos keessa jiru tokko cubbuu mo'uu danda'a. Akkamitti ammoo waan jedhu ayyaana Waaqayyoon nu kenneen cubbuu mo'a. Kanaan dura dubbannee turre ayyaana Waaqayyoo. Ayyaanni Waaqayyoon nu keessa jiru cubbuu mo'a. Cubbuu irratti olaantummaa qaba. Kana kan godhu ayyaana Waaqayyooti. Kanaaf cubbuu irratti olaantummaa qabaachuu. Ergaa warra Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 55 haga 57 gaafa laallu du'aa fi kana walitti qabee dubbata. Ammas immoo moo'icha kee meerree yaadu'a. Moo'ichi kee eessaree mee yaadu'a. Arfiin kees meerree yaadu'a. Yaadichi kee caafame fiixan bayeera. Fiixan bayeera. Akkas jedhamee caafameera. Fiixan bayeera. Injifatameera. Du'eera. Waaqayyoon du'a moo'eera. Cubbuu moo'eera. 56 irrattis waa'ee kanaa dubbata. Arfiin du'aatti kan nama geessu maalidha? Cubbuudha. Cubbuu kan fidu maali? Seera. Kanaaf cubbuu irratti olaantummaa qabaachuu kan dandeenyu karaa wangeela dhageenye. Gunni isin dhageenye kuni, oduun gammachuu namni dhaga'u kuni, oduun jireenya namaa jijjiiru kuni cubbuu irratti olaantummaa akka qabaanu godha. Ilmoo namaa kan qolmata cabsee, jireenya isaa jallisee, abdii isaa dukkaneessee, lafa addunyaa kana karaa adda addaatiin rakkina keessa galchee jiru cubbuu addunyaa kana keessa jirudha. Addaam irraa isa cubbuu dhufe. Addaamii fi waan irraa cubbuun dhufe addunyaa kana hin xureesse. Waaqayyoo fi nama gidduutti maal uume? Diina uume. Akkuma kanaan dura jedhe
waaqayyoon diina namaa ta'een beeku namatu karaa cubbuutiin diina waaqayyoo ta'e malee. Araarrillee kan dhufe karaa waaqayyootiin waaqayyootu nama diina waaqayyoo ture kana waaqatti araarse ofitti araarse karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Karaaf amma olaantummaa cubbuu irratti qabda. Wangeelli isin dhageessa warra Qolaasiyees. Abdiin waaqayyo irraa isinii kenname kun abdiin waaqayyoon akka ittiin jiraattan isinii kenne kun isa wangeela irraa dhageessan isa cubbuu irratti olaantummaa akka qabaattan isin godhu kana jedhee isaanitti dubbata. Kanaaf inni gara biraa maali wangeelli dhageenye kuni abdii waaqayyoon karaa amantaatiin nu kenne kun warra Qolaasiyees kenne nuuf kenne kuni cubbuu irratti olaantummaa akka qabaannu nu godha jechuudha. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Inni sadaffaaf inni gara biraa maali? Du'a irratti olaantummaa akka qabaannu nu godha. Oduun gaariin oduun wangeelaa gunniiwsi waaqarraa dhageenyu kuni du'a irratti olaantummaa akka qabaannu nu godha. Victory over the death. Du'a irratti olaantummaa akka qabaannu nu godha. Kan godhu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Fannoo irratti gooftaan keenya yeroo ol ba'u seexana duwwaa moo'e miti. Cubbuu duwwaa moo'e miti. Du'allee moo'eera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Duuni karaa gooftaa keenya akkuma nama isinii dubbise yaa moo'ichaa yaa du'a moo'ichi kee eessare barbaadaa jira moo'ichi kee eessaa moo'ichi kee ko badeera abdiin kee badeera moo'icha olaantummaan qabdu injifannoon qabdu arfiin kee cabeera arfiin kee faallaa darbeera namarratti nama gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin amanirratti olaantummaan qabaattan jechaa jira. Kanatti dabaluudhaan ergaa Xiimotewos jalqabaa boqonnaa 1:10 gaafa laaltanii amma garuu ayyaan isaa isa dhufe fayyisaa keenyaa Kiristoos Yesuusin nutti mul'ifameera. Inni humna du'aa cabsee jireenya badiisaa oliisaa karaa wangeelaa fiixa baase. Maal godheera? Du'a kan karaa ilmoo namaarra jiru kana maal godheera? Du'a cabseera. Du'a akka lammata olaantummaa namarratti hin qabaanne godheera. Du'a jireenyaan bara baraan dukkana keessa nama galchu. Jireenya maan dukkaneessu. Jireenya namaa karaarra baasu kana waaqayyo maal godheera? Cabseera.